Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi qondaalota ABO fi gaazexeessitoota SABO ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo tibbana ibsa baasee ture. Humni dhaaba siyaasaa badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu hokkara biyyattii keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhorkachuun yeroodha gara yerootti itti fufuun lammiileen haala yaaddessaa keessa galchee jira. Waggoota lamaa fi walakkaa dabran kana keessatti Dr. Abiy Ahmediin kan durfamu paartiin badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu qondaalota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitootaa hidhaa ajjeesaa hiraarsaa fi hojii idilee isaanii akka hin hojjanne dhorkaa turuun eeramee jira. Ibsa kana keessatti hidhamtoonni siyaasaa kunneen cuftii hatattamaan akka hiikamanis gaafatee jira. Qeerroon Oromiyaa butamuu qondaalota ABO fi gaazexeessitoota SABOtiin wal qabatee komii qaban dhiyeeffatanii turanii jiru. Murni afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru hokkara biyyattii keessatti uumuun lammiilee biyyattii akka tasgabbii hin arganne shira xaxaa jira. Hoggantoonni ABO yeroodhaa gara yerootti butamuun kanneen achi buuteen isaanii dhabamis baay'ee tahuu eeruun murni humnaan aangoo irratti cichahuun qondaalota paartiilee mormitootaa hedduu sababiin inni adamsuuf salphaatti aangoo irraa nakaasu jedhee waan sodaateefi jaan. Kun kanaan osoo jiru qondaalonni dargii lama waggoota 30 oliif imbaasii Itaalii daheeffatanii turan wayitii gadi lakkifamanitti faallaa kanaa ammoo hayyoonni Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessan shoorarkeessitoota ja'amuun hidhamanii dararamuun tuffii sirni kun ummaticha irraa qabu agarsiisaa jedhan qeerroon yaada isaanii kennan kunneen. Dhimma kana ummanni Oromoo laayyootti ilaaluu hin qabus ja'anii jiru. Gama biraatiin Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa hidhaa fi dararaan waraana mootummaa bilxiginnaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Gaafa muddee 21/2020 kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee ganda Bilaaloo jedhamuun beekamu keessatti lola hidhattoota naannoo Affaarii fi qonnaan bultoota Oromoo Walloo irratti banameen lubbuun namoota lamaa dabruun namoonni 16 ol tahan madaa'anii jiru. Odeessuma wal fakkaatuun muddee 23/2020 galgala dhalataa godina Arsii aanaa Muneessaa fi leenjisaa humna addaa poolisii Oromiyaa kan ta'e Dhaqqaboo Kabbee namni jedhamu haadha manaa isaa wajjin magaalaa Adaamaatti torbaanuma kana ajjeefamee jira. Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti gaafa 17/3/2013 akka lakkoofsa Habashaatti loltoonni mootummaa bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Araggaa Haayiluu Gaaddisaa jedhamu sababa tokkoon maletti manaa fuudhanii deemuun gaafa 19/3/2013tti ajjeesanii reefka isaa bosonatti gatuun waraabessa nyaachisanii hambaan qaama isaa akka argame maddeen gabaasanii jiru. Oromiyaa godinootaa fi aanolee ajjeechaan keessatti raawwatamaa jiran kana dabalatee kanneen hafan biroo hedduu keessatti hidhaa fi dararaan cimee kan itti fufe yoo ta'u kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee ganda Bilaaloo jedhamu dabalatee gandoota aanaa baatee kan biroo lama keessattii fi Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti manneen jiraattotaa heddumminaan gubachaa jiraachuu gabaasaaleen maddeen keenyarraa nu dhaqqabaa turan kan addeessuudha. Gama biraatiin torbee kana keessa namoonni jajjaboo fi hayyuun sabaa kanneen dandeettii humnaa fi qabeenya isaaniitiin umrii isaanii guutuu qabsoo Oromoo irratti qooda guddaa fudhachaa turan Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Qabsaawaa mirga sabaaf sablammii kan ture obbo Adinaw Dachaasaa Bunee dhukkubsatee yaalamaa osoo jiru muddee 19/2020 dhalatee umrii isaa waggaa 66tti addunyaa tanarraa boqotee jira. Akkasuma muddee 23/2020 gaazexeessaa barreessaa artistii fi qorataan afaanii Ibraahim Haaji Alii dhukkubsachuun wal'aanamaa kan turan dandamachuu dhabuun torbaanuma kana keessa lubbuun isaanii dabarteeti jirti.
hayyuu argaa fi dhageettii barreessaan kitaaba afaan Oromoo obbo Boonsamoo Mi'eessoo Alaakootis dhukkubsatanii yaalamaa erga turaniin booda muddee 24 2020 du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Oduu teenya birootiin mootummaan naannoo Amaaraa siidaalee yaadannoo naannichaa keessa jiru kan uummata Amaaraa bakka hin bu'an jiru buqqisaa jiraachuusaa beeksise. Muddee 11 fi 12 siidaalee uummata naannoo Amaaraa hin ibsine jechuun magaalaa Bahardaar keessa siidaalee adda addaa buqqisaa turu miidiyaaleen naannichaa gabaasee jira. Magaalaa Harar keessatti siidaa gabroonfataa abbaa mootichaa Haayile Sillaasee jiisitan jechuun qeerroo Oromoo 60 ol irratti himanni shororkeessummaa banamee jira. Naannoon tokko mirga saba isaa kabachiifachuuf jecha siidaalee saba tokko bakka hin bu'an jiru yoo buqqisu biyyuma heeraaf alaabaa tokkoon bultu keessatti naannoon biroo ammoo mirga kana hojiirra oolfachuun akkamitti yakka tahaa jechuun kan gaafatan baay'eedha. Kan nama ajaa'ibu ammoo jedhan namoonni yaada laatan hayyoonnii fi rogoyyoonni siyaasaa naannoo Amaaraa mirga naannoo isaaniitti qaban kabachiifachuu bira dabranii siidaan aanolee kan Oromiyaa keessatti argamus buqqa'uu qaba jechuun yaada dhiyeessuurra jiru. Murni aangorra jiru ilaalcha nafxanyummaa akkasii waan deeggaruuf yoo Oromoon callisee dhaggeeffate siidaa aanolee fi calanqoo diinee dhabamsiifna jechuurraa kan duubatti jedhan akka hin taane hayyoonni siyaasaa Oromoo ni akeekkachiisu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa 6ffaa dhuma ji'a caamsaa yookaan jalqaba ji'a waxabajjii adeemsifamuuf karoorfachuusaa beeksise. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa caamsaa 28 2013 akka gaggeeffamu boordiin filannoo yaada dhiyeesse. Boordichi sagantaa duraa ifoomseen guyyaa sagaleen itti laatamu caamsaa 28 2013 guyyaa bu'aan waliigalaa itti ifoomu caamsaa 29 hanga waxabajjii 21 akka ta'u yaada dhiyeessee jira. Paartiilee morkattoota Oromoo kan Oromoon isaan abdatu hidhuudhaan sochii filannoo haqa qabeessaa busheessu mootummaan seeraan alaa amma jiru kun abboota isaatii PLF irraa akkuma baretti sagalee uummataa hatuu fi waliin dhahuu duuba balaa dhalatus TPLF irraa barachuu danda'uu qabaa jedhan qeerroon Oromiyaa OMN fi yaada laatan. Qeerroon OMN fi yaada laatan kunneen akka jaanitti ji'oota muraasa dura paartiilee morkattoota uummata isaanii keessa socho'uun dhageettii fi dadammaqiinsa guddaa uumaa turanii jiru. Mootummaan sochii sanaan waan rifateef koronaa sababeeffachuun yeroo filannoo dheeressee ture. Yeroon filannoo dheereffame dhaqqabuuf hoggaa deemutti ammoo tooftaa haaraan namoota uummanni fedhu kan mootummichatti danqaa ta'uu malan erga adda baafatanii booda mana hidhaatti guuran jechuun taatee rakkisaa kana keessatti humni biyyattii filannoo wayyabaa keessummeessuuf qophaa'aa ta'u akka hin dandeenye qeerroon OMN dubbise himanii jiru. Filannoon wayyabaa kan biyyattii gara dimokiraasii dhugaatti ceesisuu danda'u gaggeeffamuuf morkattootaa fi mootummaa waliin taa'uun wixinee fi haala filannichaa qopheeffachuun adeemsa isa duraa ta'uu qaba ture. Kanjaan qeerroon Oromiyaa kunneen garuu adeemsi ammaa kun hin taane jechuun qophiin amma godhamaa jiru qophii sobaa fi kan shiraa ta'uu dubbatu. Yeroon filannoo karoorfamee erga jala ga'ee morkattoota hiikuuf yaada qabaachuu malu kun ammoo gaaga'ama guddisa malee rakkoo hin furu jechuun kan dubbatan namoonni kun akka yaadaatti boordiin filannoo yeroo filannoo murteessuu caalmaatti morkattoota sababa ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hiiksisuun hojii isa duraa godhachuudhaan marii paartiilee irratti hundaa'uun yeroo filannoo mijjeessuutu irra jira tures jaan. Yoo kana hin taane gaaga'amni dhalachuu malu caalmaatti balaaf biyyattii akka saaxiluuf maluu fi mootummaan seeraan alaa filannoo seeraan alaa yoo godhe biyyattiis seeraan ala taasisaa jechuun sodaa qaban ibsatan.
naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulan ganda Baakujii jedhamu keessatti muddee 13/2013 halkan keessaa sa'aatii 10tti balaa ibiddaa fi dhukaasaa hidhattoonni mana hawaasaa irratti dhaqqabsiisanii fi haleellaa raawwatanii lubbuun namoota 100 olitti tilmaamamu dabree jiraachuu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee turuun ni yaadatama. Komishinii Mirga Namoomaa kun akka ibsetti aanaa bulan keessatti kan argamtu gandi Baakujii jedhamu kun teessoo bulchiinsa aanichaa magaalaa bulan irraa kiiloomeetira 90 kan fagaattudha. Sabni achi keessatti baay'inaan jiraatan Oromoo, Shinaashaa fi Amaara ta'uu ibsicha kana keessatti eeree jira. Naannichatti haleellaan hidhattoonni namoota irratti raawwataniin hanga ammaatti haleellaa kanaan lubbuun namoota 207 dabruu hoogganaan Komishinii Aadaa, Turizimii fi Ispoortii aanaa bulan obbo Kaasaawun Addisuu himanii jiru. Guyyaa Kamiisa dabree ganda Baakujiitti reeffi namoota 171 bakka tokkotti awwaalamuu Kaasaawun Addisuu BBC'tti himani. Dabalataan namoonni 50 ta'an mana keessa osoo jiranii ibiddi itti qabsiifamee waan ajjeefamaniif reeffi isaanii hin argamne jedhan. Kana malees osoo baqataa jiranii bosona keessatti kanneen ajjeefaman reeffi isaanii ammallee barbaadamaa jirus akka jiran hime. Namoonni jumlaan ganda haleellaan kun itti raawwatametti awwaalaman hordoftoota amantaa Ortoodooksii, Islaamaa fi Pirootestaantii ta'ullee dubbatanii jiru. Dureewwan amantaalee sadeenii fi jaarsoliin biyyaa mariisifaman namoota ajjeefaman kanaaf yaadannoon akka hojjetamuuf jecha waliigalteerra gahamuun bakka tokkotti awwaalamus ibsani. Bifa namaa bu'uureeffachuun haleellaa raawwatame kanaan dhalattoonni Amaaraa 81 kan Shinaashaa 50 kan Agaaw 36 kan Oromoo 40 jaan haleellaa roobii barii irraa eegalamee raawwatame kanaan rifachuun namoonni hedduun gandoota baadiyyaa irraa gara magaalaa aanichaa horii ooffachaa baqachaa akka jiranis aangaan kun dabalanii ibsanii jiru. Taateen kun erga raawwatamee jiraattonni gandoota ollaa gara giddugala aanaatti dhufaa jiru. Namoonni fi horiin lakkoofsi guddaan gara giddugalaa seenaa jiran dhugaadha. Sababni isaas ammallee muddamni jira. Iddoowwan Cilaanqoo, Addisaalam, Doobbii, Goongoo fi Gishaaboo jedhaman irraa sodaan haleellaa wal fakkaataan nurra gahaa jechuun jiraattonni baqachaa akka jiran dubbatani. Gama kaaniin raayyaan ittisa biyyaa qaamolee haleellaa kana raawwatan adamsuuf naannolee garagaraa keessa socho'aa akka jiran himani. Namoota qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa turan kanaaf deeggarsi namoomaa kanaan dura rakkoo uumamee tureef ergameerraa hafee akkasumas deeggarsi hawaasni naannichaa waan nyaataa fi maallaqaan gumaachuun dabalame dhiyaachaa akka jirullee himan. Haa ta'u malee deeggarsi kun gahaa akka hin taane dubbatan. Rakkoo kanaan namoonni gandoota 6 fi 7 irraa buqqa'ee waan jiraniif deeggarsa gahaa kennuun rakkisaa akka ta'e obbo Kaasaawun dabalanii ibsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun Konsoo keessatti namoonni 66 ajjeefamuu maddi oduu Addis Standard gabaasee jira. Maddi kun Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wabeeffachuun akka gabaasetti Konsoo keessatti muddee 24 irraa eegalee walitti bu'insi haaroome lubbuu namoota 66 galaafachuu fi qabeenyi barbadaa'uu addeessa. Walitti bu'insa gama Konsoo kana duubaan harki alagaa akka jiru kan dubbatan maddeen dhimma kanatti dhiyeenya qaban biroo ammoo ololli gama rogeeyyii nafxanyaatiin taasifamu ummata Konsoo olloota isaa keessattuu fira isaa kan ta'e ummata Oromoo wajjin walitti buusuuf ganamaa galgala dhamaa jiraachuu yaadachiisu. Walitti bu'insi amma himamaa jiru kun akkamitti fi qabatamatti qaama kamiin akka qabsiifame hanga ammaatti wanti qulqullaa'e hin jiru. Walitti bu'insi humnoota Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti deemaa ture karaa kaaba Gondariin iddoo Suudaan daangessan irratti hidhattoonni Suudaan kaampii abbootii qabeenyaa Itoophiyaa irratti haleellaa gaggeessanii turuun ni yaadatama. Kantiibaan magaalaa Abdurraafi obbo Aishashim Guwaanchee akka jaanitti haleellaa hidhattoonni naannoo Suudaan raawwateen lubbuun milishaa naannoo Amaaraa 5 ol akka dabartee fi kaampiin abbootii qabeenyaa 8 ol barbadaa'ee akka ture dubbatee jira.
itti dabaluun iddoo adda addaatti meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun lolli nurratti deemaa tures jedhee ture. Associated Press akka gabaasetti lola guyyaa Kibxataa torbee dabree gaggeeffameen Suudaan irraa namoonni 4 du'uu fi hedduun isaanii madaa'uu gabaaseeti jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad ammoo rakkoon Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti uumame akkuma kanaan dura mariidhaan kan furamu tahaa jechuun dubbataa turuu isaanii gabaasaa turre. Yeroo ammaa dhimmi daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduu humna sadaffaa biraatiin butamee jira jechuun dura taa'aan koree daangaalee Itoophiyaa dubbachuun gabaafamee jira. Dura taa'aa korichaa obbo Alamuu Yaayinee maqaa dha'uun Addis Standard akka gabaasetti murni biltsiginnaa rakkoo daangaa Suudaan keessa jiruuf qaama biraa barbaadee yakkaa jira. Daangaa biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee ture kan hafarsaa jiru diinota Itoophiyaati kan jiru dura taa'aan koree daangaalee Itoophiyaa kun haleellaa waraana mootummaa Suudaan taasise osoo maqaa hin dhahin bira dabree jira. Dura taa'aan koree kanaa itti dabaluun diinonni Itoophiyaa amma yeroo kamuu caalaa jabaatanii biyyattii karaa hundaan goolaa jiru jechuunis ergaa abdii kutannaa dabarsee jira. Mootummaan Suudaan ifaan ifatti walabummaa lafa keenyaa kabachiifachuu qabna jedhee waraana isaa erga lafa qonnaa daangaalee biyyoota lamaan gidduutti argamtu to'achuu miidiyaaleen addunyaa hedduun osoo gabaasaa jiranii Suudaan sodaatanii qaama biraa barbaadanii yakkuun mallattoo kufaatii fi abdii kutannaa murna biltsiginnaa agarsiisaa jiran taajjabdoonni. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni walabummaa pireesii fi gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n bara 2020 keessa gaazexeessitoonni 30 ajjeefamuu bu'aa qorannoo isaa tibbana baaseen ibsee jira. Sababa hojii isaaniitiin gaazexeessitoonni fo'amanii ajjeefaman kan bara 2019 ture irraa dachaa oliin dabaluu dhaabbatichi ibsee jira. Qorannoo CPJ'n gaggeesseen walumaa galatti addunyaa irratti bara faranjoota goolabamaa jiru kana keessa gaazexeessitoonni hojii isaaniirra osoo jiranii ajjeefaman 30 ta'an kana keessaa 21 sababa hojii isaaniitiif adda baafamanii ajjeefaman ja'a. Itoophiyaa fi Beelaaruus biyyoota hidhaan gaazexeessitoota haalaan itti dabaleedha kan jiru gabaasichi CPJ gaazexeessitoonni ONN haal duree tokkoon malitti gadhiifamuu qabu jechuun gaafatee jira. CPJ'n gabaasa baase kanaan lakkoofsi gaazexeessitoota bakka lolaa deemanii osoo gabaasanii ajjeefaman waggaa 20 keessatti isa xiqqaa ta'ullee gabaasa kana keessatti eeree jira. Hojii gaggeessaan CPJ Joel Simon ajjechaa gaazexeessitoota sababa hojii isaaniitiin adda baafamanii ajjeefamanii dabaluun kufaatii hawaasaa idil addunyaa gocha diinummaa dhaabsisuuf qabu agarsiisaa jiranii jiru. Biyyoota ajjechaan gaazexeessitoota itti hammaate keessaa Meeksikoo fi Afgaanistaan jalqabarratti argamu. Meeksikoon biyyoota heemisfeera lixaa keessaa biyya gaazexeessitootaatti hammaattu ta'uun kan beekamtu ta'uu eeree jira. Bara kana qofa keessa gaazexeessitoonni 5 kan ajjeefaman yoo ta'u 4 kan ajjeefaman haaloon itti bahameetii jaamee jira. Gaazexeessitoonni Meeksikoo gabaasota akka malaammaltummaa kan gabaasan doorsisa daddabarsitoota qoricha sammuu namaa akkaan ol mirqaansan bibir'achaa akka ta'e gabaasni CPJ himee jira. Mootummaan pirezidaantii Andres Manuel Lopez gaazexeessitoota miidhamarraa oolchuuf fedhiin siyaasaa agarsiise hin jirus jaamee jira. Addunyaa guutuutti gareen yakkitoota yeroo hedduu gaazexeessitoota ajjeesuun kan shakkaman ta'uu gareen kun ibsee jira. Iraanitti ammoo gaazexeessaan Ro'allaa Zaam muddee 12 mootummaan ajjeefamuun ni yaadatama. Gaazexeessaan kun gabaasa dhaabbatichi gaazexeessitoota bara kana keessa hidhaman jalatti maqaan isaa dhahamee baruma wal fakkaatutti kanneen ajjeefaman keessattis eeramuun gara jabina mootummaa Iraaniif ragaadhaa jedha Simoon. Addunyaa maratti bara kana bakka lolli yookaan waraanni jirutti argamanii osoo gabaasaa jiranii gaazexeessitoonni 3 ajjeefamuu fi erga bara 2020 isa xiqqaa ta'uu dhaabbatichi ibsee jira. 3 isaaniitu Siiriyaa keessatti haleellaa humni qilleensaa Raashiyaa raawwatee jira jedhamee shakkamuun ajjeefaman ja'a CPJ. Gaazexeessitoonni hafan 6 ammoo gaafatama hojii dhimmi isaa lola yookaan hokkaratti jijjiirame gabaasuu dhaqanii du'ani. Biyyoota gaazexeessitoonni haala kanaan keessatti du'an keessaa
Iraaqii fi Naayijeeriyaan kan keessatti argamanidha. Ajjechaan gaazexeessitoota Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Batar Abdii, Caalii Shonee